waraana abaa'oo keessaa warri miidiyaa fayyadamu warri tiktookii fayyadamu kuma meeqatu jira takkittiin isii sadarkaa kiyya nama fooloo qabdu jira qixa kiyya namni beekan eenyuun miidiyaa warra abaa'oo waraana keessa jiru keessa warra miidiyaa fayyadamu keessa maannoo feemas eenyuun gootummaan bar qawwee qofa hidhattee deemuudhaa miti waan qawween bitamuun san qopheessuullee bar gootummaadha inni yoo kaloludhaa taate ati ala Boorana yeroo namni gujii ta'uu keetii waasin jedhe eewwama si fakkaatu jette jedhi biraa deemee deebiitti hin deebisin of arrabse waan ta'eef ofii waa jedhe waan ta'eef yeroo inni arsoomaan si tuqeera ta'e akaakuu ofii hin beeyne of hin beeyne tarii waan kaleessa dabarfatte hin beeyne dhama har'aadhaan dhamate kana eenyu akka jalqabe hin beeyneef si tuqe isuma fakkaatti malee haasaan naannoo isaa hin fakkaattu dubbiirra yookaan ilmarra dubbiitu abbaa fakkaataa jetti Oromoon. Kana waan ta'eef hawaasa keenya wanni deemee dhufu hundisa waan tokkummaa keenya diigu waan ta'e jecha abbaan barbaade feesbuukii hiree argadheera jedhee waan barbaade naannoo keenya si galtee ani yeroo naannoo namni hamuma ofii yaadduyi hamuma ofii geessu naannoo tokko yennuu si maqaa dhooftee tuqxu diinqa ofii tuquu ofii hin beektu. Akka waan biyya biraa qabdu saba biraa qabdu qawmii biraa qabdu kan gaafa isin itti ijjateetti birmatu kan gaafa isin quuqamtu bira dhaabbatu hawaasa kana malee kan biraan qabdu kanumaa wajjiniin yeroo isin laga gamaaf gamanatti wal qoddu hamuma yaadduu fi bakka yaaddu dhaabbatte waan taateef jecha nuti ummata kaleessa bakka keessaa dabarfattee har'a ga'ee beeku waan taaneef jecha yoo isin abbaa barbaaddeen sababa tokko sababsatte yoo isin si waa jette si fakkaatti jedhi bira dabarfadhu maaliif jennaan jira ajjeesuun jala callisuudha jetti Oromoon. Jira ajjeesuun jala callisuudha. Beelee karaarra facaa ture miidiyaa kanarratti gurmuun qabna. Anamma kutaan biraa akkas nuun jedhee mitan an kan dubbachuu barbaada. Nuti eessa jirra? Gaafa uummanni keenya gabbee akkasirra rakkatee ispaaltii irra bulaa ture san nuti akka ijoollee Wallaggaatti lafarratti osoo hin taane miidiyaa kanarratti maal hojjechuu jirra? Isin jajjaboo akkasii qabna. Warreen barumsa qabdan, warreen beekumsa qabdan, dubbachuullee warreen beektan. Isin warra akkasii osoo qabaannu yeroo Wallaggaa rakkattee beelaa ture guyyaa takka guruppii ijaarree uummata Wallaggaa gargaarra jennee ijoollee Wallaggaa dhabne. Kutaa biraatu as rabbu'ee warreen har'a ittiin nu arrabsu kanatu warreen Wallaggaadha waan akkasii kennine kana jedhatu gaafa san dura bu'ee ijoollee waliin qabee gargaarsa godhaa ture. Nuti akkas taane akkamitti akkasitu qabna namni akkamitti akkas nuun jedhaa osoo hin taane nuti eessa jirra akka ijoollee Wallaggaatti maal hojjechaa jirra maal gochaa jirra maaliif guruppii bareedaa takka gadhaaba takka yeroo Oromoon rakkatu. Yeroo baaleen rakkatu bira dhaabbanne yeroo argina rakkatu bira dhaabbanne yeroo kutaa Oromiyaa guutuun rakkatan keessa bira dhaabbanne akka ijoollee Wallaggaatti laazim of ijaarree jiraachuu jabaachuun keenya barbaachisaa jedheetti nama rakkoo kanamaa maa namni akkas nuun jedhu osoo hin taane rakkoo teenya haasa'uu rakkoo teenya furmaatatti gochuu gaarii barumsa dhabnee miti yookiin qabeenyaa dhabnee miti sirriitti akka barumsa ijoollee Wallaggaa barumsa qabdu namni hin beekne garuu miidiyaa kanarrattis akkuma baalageen jirtutti nutillee barumsaan isaan bira kunne yookiin gochaadhaan waa dalaguun isaan bira dabruu qabna. Rakkoo keenya takka jira asirratti waan dubbachuu barbaada. Ijoollee Wallaggaa miidiyaa akka miidiyaa kanarratti baay'ee walii dhufnee waan mari'annu baay'ee walii dhufnee waliin haasofnu waliin jajjabeessu. Daqiiqaa keefittee daqiiqaa dabalataa takka duwwaan si ilaala. Baay'ee galatoomaadha yoo daqiiqaa biraan akka hin ta'in deebi'a. Daqiiqaa tokko fudhadhuuti goola yaada kee. Kanaaf akka miidiyaa kanarratti wal bira dhaabbachuudha qabna wal jajjabeessuudha qabna rakkoo uummata keenyaa bira dhaabbachuudha qabna namni maa akkas nuun jedhu osoo hin taane gaafa namni sun akkas nuun jedhellee bira dhaabbannee ofirraa deebisuudha qabna gabbaaneetuma gaafa rakkoo bicha haasa'u miti gaafa rakkoon hin jirres wal bira dhaabbachuu gaafa miidhamaas wal bira dhaabbachuu gaafa bal'inaas wal bira dhaabbachuun gaariidha na fakkaata nama galchaadhaa yaada hundaa nama hundarraa yaada fuudhaadha. Tanarratti immoo akka jabaattanii irratti nu mari'attan barbaanna gaafuma rakkoon dhufu baatanii dubbatanii wajjineetuma haasofnee gaddeebuu bichaan faayidaan qabu ol baanee dubbannee waan takka hojiidhaan milkaneessu gaarii na fakkaata galatooma. Amma jootee neetworkiin isaa gidduutti waan diduuf jooteedhaaf yoo laanne goototaa irra jechuu lafee goototaa irra jechuu hin dhiistu jechuudha. Sinii galee kanaafi abbaan keenya abbaan Oromoo jalqaba horoo ture biyya eessaatti biyya Walaabuu jedhamtu keessatti lama ta'ee innis Booranaa Baareentuu ta'e Oromoon kana qofa kun kana Oromoon kana asirratti barnoota ga'aa dhabuu danda'e barnoota ga'aa otoon baratiin baay'een keenya otoo beekumsa argatiin beekamtee argannee rakkachuu danda'e nuti
amma wanti nuti dubbannu yaada ijaaramaa qofa dubbanna. Dhugaa dubbachuuf kaleessa gaafa uummanni Wallaggaa beela'aa ture, kaleessa gaafa uummanni Wallaggaa haati ulfi ji'a 8 mana ishee keessatti gubachaa turte uummata Oromoo mara bira dhaabbachaa ture. Har'a garuu warri sammuun duudaa, warri sammuun isaanii duwwaa arraba malee jecha malee humaan beenne nuti xiqqeessu, jecha nutti darbatu, diroonitti dabalanii, boombiitti dabalanii nutti darbatu. I don't care. Uummata abidda keessatti otoo gubatu, otoo manni isaa gubatu, qotiyyoo isaa fudhatee qonnaatti qajeelee biyya keenya waan uummanni magaalaa Finfinnee keessa jiraatu, eessa jiraatu nyaatu qotudha. Digalee otoo irra keessaan dirooniin dhufu qotee bulaa meeqatu gindi qambarii asirratti baatee dirooniidhaan qotiyyoo isaa wajjin uume. Eessatti lixa Oromiyaa keessatti. Dabalatee uummata Walloo baay'een ajaa'ibsiifadha. Uummata Walloo Oromoo Walloo diina gidduu ta'aniitu Oromummaa isaanii ciniinnatanii, tokkummaa isaanii ciniinnatanii warra qabanii ta'anidha. Nuti garuu kana dagannee seenaa waan hin beekneef, walii keenya waan hin beekneef wal xiqqeessina, jecha walitti darbanna, biyya keenya xiqqeessinaa jechuudha. Walii keenya xiqqeessina. Kun barnoota gaadhaa bu'uudha. Kitaaba dubbisuudha bu'uudha. Hicciitiin guddaan tokko anarra dubbachuuf jedhu nama 200 gidduutti hicciitii guddaa tokkotu jira. Maqaa Oromoodhaan daldalamaa jiru karaa tiiktaakii kana, karaa biraa miti, karaa mana keessaa miti, karaa alaa miti, karaa tiiktaakii kana. Innis amma dubbadhee ba'a. Maqaa uummata qeessaarraa buqqa'ee daandiirra taa'ee kadhatee ata asiitii nuti asii uffannee miidhagnee nyaannee garaa keenya guuttannee gandaan wal xiqqeessine wal arrabsinu maqaa isaatiin sassaabee meeqatu konkolaataa VAT raabaa furii paraadoo qabatee naanna'aa jira biyya alaa keessa biyya keessa naanna'ee Finfinnee keessa naanna'ee Kaayiroo keessa naanna'ee biyya biraa keessa naanna'ee icciitii kan birrii miiliyoona 3 maqaa uummata Wallootiin sassaabamee illimedhee kanaaf jira. Icciitii kana kaleessa kan keessa naabarraa nama miiliyoona 3 Ameerikaarraa walitti qabee ka'eetu birrii kana lafanni bu'ee ergee ka'ee lafanni bu'ee dhabameetu jira. Nuti garuu kana hunda furmaatatti gochuu dhabneeti gandaa kutaadhaan wal arrabsu, biyya keenya arrabsu, haadha keenya, abbaa keenya bakka isaan jiraatanitti, bakka isaan qotanitti achitti xiqqeessuudha kaayyoo karoora keenya. Sinittani dhugaa dubbachuuf uummanni Oromoo tuulamaa fi tuulama jedha warreen naannaa Finfinnee jiraatan, Finfinneetti dhiyaatanii jiraatan rakkina baay'ee arguun an argan. Ani tuulama keessan jiraadha. Mucaa maccatti dhalate. Garuu warreen daangaarra jiraatan warra akka Maccaa, warreen akka Wallaggaa, warreen akka Walloo, warreen akka Shawaa Lixaa gidiraa hedduu keessa jiru. Dirooniidhaan dhumaa qotaa beela'aa sinii galee warreen barumsa hin qabne, warreen maal gochuu akka qabnu qofa irratti hojjechuu. Nuti baay'ee ijoollee Wallaggaa qofa jettanii koomentiidhaan azalaa nu arrabsaa turtan. No, sana miti nuti. Rakkina kanaa dadhabbina kanaas hin qabnu. Warra kutaan gandaanis asirratti bayaasoo miti. Jechoota gootota kaleessaa fayyadamnu. Nuti dhaloota barateedha kitaaba dubbisnu. Sii galee wallaala sana nu arrabse Jawaar maal jedhe beektaa dhagaatti darbatame yoo deebistee darbatte ati beekaa miti jedhe yoo itti mana ijaarratte beekaan jedhe. Sii galee kanaafuu nuti isa kana dhiisaati. Warreen nu arrabsan, warreen maayimii kutaa tokko hin baranne yoo dandeenye barnoota galfanna birrii walitti buufne. Barnoota barachuu danda'a taanaan hin gargaara. Otoo barannu, otoo hojjennu hin gargaara. Haa baratu dhaqee. Yoo kanan ta'u ta'e garuu sekendii tokkoof illee uummata gubachaa, uummata ofiisaatii yuunivarsiitii Finfinnee keessaatii bahee aarsaa of godhee jireenya isaa balleessee uummata Oromoo maraaf dhaabbachaa jiru xiqqeessuuf sekendii tokko illee haamilee hin qabnu eenyuun keenyayyuu. Ani iyyuu taanaan tiiktaakii kanarra taa'ee isa Finfinnee 6 kiilootii bahee uummata isaa dhaabbachaa jiru xiqqeessuuf sekendii tokko haamilee hin qabu. Maqaa isaa dha'uuf haamilee hin qabu. Kana beeki. Digalee maayimii garuu yoo dandeessan gorsaa yoo hin danda'u ta'e yoo dhagee itti mubaatte immoo itti dhiiseedha. Kanaafuu ani wanta sin gosu akka obboleessa keessanitti uummata sikkoo mandoo, uummata Maccaaf Tuulamaa, uummata Ituuf Humbaanaa, uummata Booranaa, Gujii eessa jiraatan hunda yoo dandeessan ija keessan tokkoon ilaalaa. Warreen gandaaf kutaadhaan nu qooduuf immoo sekendii tokko haamilee hin laala. Sigalee ammaan booda garuu jechuudha wanta isinitti namni walitti hin ijaaramu. Mana keessatti iyyuu giruuppii qaba. Akka hojii hojjetanitti giruuppii qaba. Akka godinaalee Oromiyaa jira
kutaa Oromiyaa kutaa 11 jiru amma kutaa 13 ta'eera. Kutaan 13 yoo giruuppii 13 ijaare giruuppii walii galaa giruuppii 13 jalatti mari'atee dhufe giruuppii tokko irratti walii gale kun dogoggora miti gandummaa miti. Uummanni maccaa uummanni tuulamaa yoo macci waliin mari'atee tuulamni waliin mari'atee bakka tokkotti marii isaa fide kun gandummaa hin jedhamu. Si galee hayyoota hedduu qabna kan irraa baran. Warreen nuuf jedhanii aarsaa ta'an eebbisaa addunyaa nuuf jedheeti kan lafarraa harkifame miilli isaa tokko konkolaataatti hidhamee kan adda tarsa'e. Hacaaluun Hundeessaa farda abbaasaa kan Hundeessaa miti bar fardinni Hacaaluun dubbateetti lubbuusaa dhabe kan Hundeessaa miti. Kan Hundeessaa boonsaa osoo hin taane kan Oromoo kaleessaati. Farda Oromoo kaleessaati bar. Kana beekaa. Kanaafuu nuti ilmaan Oromoo warra kutaaf gandaan nama arrabsu osoo hin taane warra barnoota baratee biyya keenya jijjiiru tokkummaa ijaaru. Gandummaa isinitti fakkaatiin akkasitti ta'an. Joote daqiiqaa dabalataa tokkoon sii kenna. Sa'aatiin kee dhumee daqiiqaa tokkoon sii kenna gooleti. Ayyee kanaafuu dhiifama miira keessa galee yoon dubbadhe baay'ee na gaddisiisa. Hunda isaa ilaalaan ture. Baay'ee nama gaddisiisa haalli jiru yoo dandeessan akka walitti dhiyaatanitti boris taanaan iftaanis taanaan akka walitti dhiyaatanitti isa barnoota hin qabne nama 10 ta'a 15 buusaa qarshii walitti buusaati barnoota barsiisaa kitaaba bitaa laadhaa fi yoonni barnoota galuu didi kitaaba bitaa laadhaa fi haa dubbisuu inni of sirreessaa adaraa keessan isa dhaxxanii nama arrabsu jalatti isa nama gadi galagalchu jalatti goota koo leeqa koo maaloo koo jettan immoo asumatti dhaaba yoo dandeenye wal gorfannaa wal sirreeffannaa kanaafuu wanta isinitti dhaamu kanumaa ani ilma Oromooti sodaatu waraana bilisummaa Oromoo sodaatu diinni eenyumayyuu hin sodaatu adda bilisummaa Oromoo sodaata maaliif dhaloota qara dhaloota barsiisa dhaloota mirga isaa gaafachuu danda'u oomisha dhaloonni sun immoo eenyumaaniyyuu gabrummaa hin fudhanne haga yoonaatitti eenyumaaniyyuu bilisummaa inni itti qabsaa'e eenyumaayyuu cilfaadhaan safaree isaaf akka kennuuf hin eeyyamne. Saniif wallaggi ni sodaata. Ni yaadattan yoo ta'e Piraayim Ministeeriin jalqabuma haasaa inni dubbate keessa maalidha? Wallaggaa beedu wallaggaan inni gandanyaalledha. Maaliif isa ajjeesa wallaggi? Wallaggi araada nama ajjeesuu qaba. Wallaggi jibba namaa qaba. Hin qabu. Jibbisiisuu waan barbaaduuf. Humna achi jiru cabsuu akka hin dandeenye argeera ni beeka. Waggoota 5 waraana inni qabu guutuusaa kumaanda poostii irratti labsee dirooniin hin hafne waraana lafoon hin hafne boombiin aarri keemikaalli inni itti hin fayyadamne hin jiru hawaasa san balleessuudhaaf hin banneef maaliif hin banneef waa tokko waan isinitti immoo gaafa uummanni wallaggaa bade Oromiyaan baddi sabboontonni wallaggaa keessa oomishaman Oromoof Oromummaa Oromiyaadhaaf kan beeksisan dhugaan isinitti kalees ilmaan Oromoo qaqqaalii mormi isaanii kan murame dachii Oromiyaa kabachiisuuf akka kaanii lafa gurguruu irratti miti akka kaanii riivoo oofuu irratti miti dachiin sun namoota akkamii biqilchiti namoota haqa qabeessa namoota mirga isaaniitiif falmatan namoota haqa namaatiif hin dabarre namoota haqa ofii dabarsanii namaaf hin laanne kanaaf jibbama wallaggi sababni tokkoffaan kan ammatti immoo kan jibbamu maaliif akka duraanii warqii isaa saamuu hin dandeenye akka duraanii buna isaa saamuu hin dandeenye tikseen itti dhaabbateera waardiyyaan Oromiyaa kana hunda dhaabsisee jiru akka barbaadan import exportii qabatanii itti taphachuu hin dandeenye uummata sana soo maal gochuu qaban maqaa balleessuu uummata san balleessuu uummata san irratti holola oofuu uummata san saba biraatiin uummatuma Oromootiin akka jibbamu taasisuudha. Waa biraa hoomtu hin jiru. Wallaggaa irratti sabboonummaatu jira. Wallaggaa irratti Oromummaatu jira. Dachii Oromiyaa irratti sabboonummaan jiru dhalootaan ijoollee wallaggaa kan ta'an qofaa miti. Kutaa 10 Oromiyaa keessa ijoolleen dhalatte hundi sabboonummaa wallaggaa keessaa barachaa jirti. Bosona wallaggaa keessaa garmaamaa jirti. Har'a wallaggaa keessa kan wareegamu ilma wallaggaa qofaa miti.
kutaa 11 Oromiyaa keessaa deemeeti bakka sanitti daangaa Oromiyaa fi lafa Oromiyaa kan eegaa jiru. Wallagga cabsuun hin danda'amu ni beeku. Maaliif cabsuu hin dandeenye? Wallaggummaan yookiin waraana bilisummaa Oromummaan aayidentiitiidha. Aayidoloojiidha. Kaleessa nadhii gammadaatti dhabne kaayyoo kana jalatti. Nadhii booda laggasa wagiitti dhabne. Har'a marrootu hoogganaa jira. Boru marroo dhabna taanaan kan ittaanutu dhufa. Maaliif akka aayidentiitii ta'ee walirraa fuudhanii nutti agarsiisanii jiran. Kaleessa nama 50 nama 500 hin guutan gaafa jedhamu saniyyuu hin banne har'a lakkoofsaan 1000 ta'anii riphee lolummaa keessaa hafanii kaampii diinaa seenanii barbadeessanii akka barbaadanitti keessa burraaqanii galaa jiran. Waraana bilisummaa Oromoo meeshaa waraanaatiin cabsuu hin dandeenye ololaa sooshaal miidiyaatiin cabsuun abadan hin danda'amu. Abadan. Kan ijaarame citaadhaanii miti. Dhiigaan ijaarame. Kan ijaarame su'eedhaanii miti. Lafeedhaan ijaarame. Eenyumaayyuu miti immoo kan isa kana dhaalchise. Eenyummaa isaa beekee dhalata. Eenyummaa isaa beekee guddata. Eenyummaa isaatiif falmatee darba. Gabrummaa hin fudhadhu jedhee haga har'aa bilisummaa maankaadhaan safaramee kennamuuf hin barbaadu. Bilisummaan dhugaa haga dhuftutti lubbuu keenyatu dachee Oromiyaa irratti darba jedhanii ijoolleen kichuuwwan waggaa 18 ol taate manatti osoo naafin haga har'aa kan falmachaa jiran. Uummanni sun osoo jibbamuu baateen ajaa'ibaan. Obboleessa kiyya waraana mootummaa waggaa 5 guutuu waraana san wajjin wal lolaa eenyumaayyuu waraana sana cabsuu hin dandeenye. Maaliif uummanni wajjin jira? Maaliif wajjin jira hoo jenne immoo sababa mataa isaa qaba. Dhugaan ijoollee san bira jira. Ijoolleen sun haqa isaanii saniif falmachaa jiran. Eenyummaa isaanii saniif falmachaa jiran. Akkuma isiniin jedhe kaleessa warqee Wallaggaa eenyutu saamaa bahe? Eenyutu saamsisaa bahe? Buna Wallaggaa eenyutu itti daldalaa bahe? Dhuguma dhalataa Wallaggaatu bakka sanitti duroomee of jijjiiree jiraate miti. Har'a santu irraa dhaabbatee waan san ta'eef Wallagga irratti duulama. Wallaggi immoo akka ofirraa qolatu haasaadhaanis afaanidhaanis waraanaan soo ta'e akka itti dhufanitti deebisuu danda'a. Wallaggaa miti ani Wallagga jedheen dubbadhu. Duulli amma itti gaggeeffamaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma xaasaa akkuma maqaanuu ibsutti waraana Oromooti. Waraanni Oromoo kutaa 11 keessa socho'aa jira. Isaan har'a Dambidolloo Qeellamitti isa eegan. Inni Bishooftuu seenee barbadeessee biraa ba'a. Isaan Gimbiitti isa eegaa jiran. Gimbiitti isa eegaa jiran. Inni Sulultaaf Burraayyuu keessa garmaamaa jira. Sababni isaa akkuma maqaasaa kan Oromiyaati. Oromiyaan bal'oo akkuma bal'oo taate ilmaan ishiitis miiliyoonaan lakkaa'aman san har'a waraanni sunis lakkoofsaan akka isaan kaleessa qawwee caccabduu jedhanii lakkoofsaan 5,000 guutan 500 hin guutan jechaa turan san akka hin taane arganiiru. Ololaan cabsanii meettaa deeman halaalan drooniidhaan cabsine waraana bilisummaa Oromoo. Waan san ta'eef ani akkasittan hubadhaa takka sodaas ta'e takka garaan kiyya hin aaru. Maaliif waraanichi wanta hojjechaa jira. Saniif isaan ni yaadattan yoo ta'e mana marii caffee keessatti waggaa har'aa haasaan taasifamee jira. Har'as wanti haasa'amee jira. Waggumaa eeggateeti wanti kun kan deeman. Waan san ta'eef akkasitti hubachuun gaarii dheedhee tanaan yaada. Oduu danda'amee afaan Amaariffaatiin illee odoon dubbachuu danda'e odoo naaf eeyyamamee yaada dabarsuun barbaadaayyuu hoo kan danda'amu ta'e dhumarratti hin dubbadha. Waa baay'ee dubbachuu osoo barbaadu keessa kiyya keessas baay'ee dubbattaniirtanii naaf horaa naaf bulaa naaf kabajamaa hoon dogongoree raadhe immoo noof galchaan jedha galatooma. Okay, galatoomi afaan Amaariffaatiin marsaa lammataa irratti dubbatta. Amma Soolantu dubbata gaabbaa manaatti manuma keetti abbaa manaa sitti ta'e kun amala Oromoollee miti amala warra diina keenyaati garuu Soolantu dubbata amma Soolan atis akkuma warra kaanitti daqiiqaa 10 fudhatta jechaadha. Fudhadhu.
Ani ayyee galatooma. Yaa'u ani waa baay'ee sin dubbaddu waan ani irraa dubbaddu.